Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna jirra. Daawwattoota fi hordoftoota abdii oroo tub jirtan baga nagaan jiraattan. Maayii kana isinirraa ture miti. Okay, har'a immoo piraankii ajaa'ibaa kana qabadhee isinii dhufee jira. Piraankichi maal akka ta'u wajjuu ilaallachuu. Ammuma tana piraankii godha. Ijuma keessa nafootti piraankii godha. Akkanumatti nu dhageeffadha. Piraankichi maal ni beektani? Piraankichi eenyurra dalagamuu heda bas namuu online irra jiru. Nama online irra jiru nama walii bilbiluun keessa eenyurratti godha fakkeenya nama 5 nama 6 keessa nama tokko argadhe jedheetiin yoo jira bilbilaan piraankichi bilbilaan dalagama jechuudha. Irratti bilbila amma tokkoffaa namni irratti bilbila nama 5 moo 6 kanarraa kaas irratti godha jechuudha. Tokkoffaa sabbontu iluu irratti dawwala jechuudha. Irratti dawwalee maal jedhan bitanii sabbontu iluu galatoomii mallee natti naaf ergite nageette jirti baay'ee galatoomii jechuun qashtii maa xaarte ምናምን jedhani isii maal akka jettu mee hilaala isii maal akka isin jettu wajjum ilaalla isin nafaana tura. Okay, ani mallee natti ergite nageette jirti galatoomii qashtii akkam jedhan isin mallaqa way garuu way na ergite maal akka isin jettu mee wajjum ilaalla. Okay, nufaana tura hanga dhumaatti ana faana tura isin. Asuma warri YouTube kana subscribe ngoon subscribe godha. Wallahi injira nama shan keessa kan arga irratti godha jechuudha. Amma dawwala yoo kakaastu waa maal jira. Hello. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مكم نجامي. أنا عرفت يربي. جرتا. دلالة تربي. لقى جرات. يعني هيك كمان. نجا والله الحمد لله ولا تردي. من جريدي كم. اوكي لا والله قالت ومثل قالوا ما طارت سي هذا لا نتنافر قلت انا قلت تجرتي بيتا قالوا ما جتشون ما وانا كندا لا يدسونت نم ما نسي فيك ملاك انا ارجع تجرت انا فكات اما مقاكيت النجا بيتا ايه صح سبراس نقولوا برباد ما شاء الله ما لقي كمالي سير قام يصير ها ما لقي كمالي سير ملاك دبي ريالك وما في دبشان نافر قلت اما برنا نتي كان جراني مقاكيت نتي كان بيتا قالوا قالتوا مي سبراس نقولوا كده باي قالتوا مسنجر أنا بدي أعرف إيه اللي شيء رسيت لقوي ها إيه اللي شيء رسيت لقوي nama nakkas naan jedhe ka rakkee dogongoranii jiru maal maallaqa kan maal jedhee maallaqa si ergaasine laa jechuun rakkoon qabu jedhe ati waa maraafuu galatoomii qashti na rugeeti baay'ee galatoomii sin jedha. Okay, abdii dhaggeeffadhu ka'aana miti maallaqicha yookiin dogongoranii maallaqa si ga'edha adee maallaqa si ergaan sobiin ka jechuun dhageellee bara akka tana jaalatullee baay'ee dhagaa beeyta garuu maa jechuun waan tokko osoo walumatti manii beeyta baay'ee bareedaadha. maal abdii ani si jaaladhe illee sittani matee akkamitti nama maallaqa tuusitti nimi maallaqa si ergaan خلاص ليس هو تمر عفو غلطوا نقاشتي وغرب يجون وانا كانت غرو ما وصونت من برد مدد ويسا وان توكم يدامون لو يسالنا مجالات ملك انا ما ارغون يعني بيتا كوني سري متي نومتي مو يا بيتا مالفو abdii dhugaa bataatamu qosuutti jirta dhugaa maaliif qoosa kun jechuun barnatti kennanii bar mallaqa sabbontu iluu naan jedhanii gatti asirraa yeroo hedduu live yaa'usanii naan jedhanii namni illee natti ni jira. abdii daarabbii dhumti daarabbuutti alkan dhiyee jiru kana naan bariisin an takkaa guyyaa tokko maallaqa kan waan dalagu akkaawuntii afaa abbaa kooti malee kan nama tokko irra jirtu akkaan ishee beekuun ati maa jedhee maallaqa si ergaan dhugaa baan taate abdii qoosaa jirtu
waan malee dubbachuutti jirti. Akkamittiin qoosaa barra jechuun barna naasir anoleetu natti argee bara maqaa keetiin. Nasri anolee? Ati qoosutti jirtamoo? Aboo kana qooyaa ammallee jechuun asobuu barbaadamu maali yaani ergite maal qaanyi qabaaree yookaan kallee walli mallaa geedeeffadhu malee ergite miti. Naasiritti kennitee abdiidhaaf ergi jettee akka itti kennitee miti natti bas natti man animmoo galata siif bilbilee baraate soofduu fi miti oke jechuu maali waan akkana. Maal godhe ati nama dachii dalagataa jirtu maal godhe maal laga gosa ergaa maal uummata keenya Oromoo sacaakkaa jiru eeguun birrii amman si ergu maal jedhe birrii si ergaan. Duuba tamiree namni Sabbontu taasira laafi si malee tabiraatti jira. Ayyee gaa'ee gajjate siifaa ta'u rabbi maqaan tu shi'aanatu si erge guddu. Gabaa qina maatiiwwan deemsaa. Birbicha qina maatii deebisaa. Mee wallaahi an ergina jedhe. Wallaahi takka birrii maana biyyatti iyyuu kan abbaa kooti malee ergeen beekon akkaawuntii namarratti iyyuu maana maraallee kan birrii koo namaa gagguufan maannaa godhadhe birrii si erga si jaalladhe moo abdi si jaalladhe jira maanyi maanni siin jedha malee birrii si ergoon. طيب ايه نوري نمني براية تشوز لواي ناصر كجبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ربش دربزة برا كان يجون أشت الإيه كان والقمنا في جوبر غرتيغا فسرقي كياس نكتي غاس نبرة بلتي وان كي وجاسو إني منا من نانجي أكيدور اللي أكت نجالة بيت هرمت ما جرا إيه أنا سرعة اللي كانت تبيكو لما كان عاتي سكايا ديمبيكو yaa'u anamiti garuu nasriina naasumsiisa rakkoon qabu. An kana nasri allee waan jedhu amma isaa baawwadhu. Amma inni antu kana jedhe naan jedhutti ana nasri allee duudhaa fudhee bakkaa'u warra Naasirii fi hawwii edda wajjaasaa bulle akkasitti jaalalachuu iyyuu beekta dhugaa rabbi jechuun ani ummaa jechuun waan jiru bara walitti mutuurra furmaate malee jechuun akkanumatti dhukkanna nagayyoo namni akkatti wal jaalata. Nasri moye kuma sargi sale me de wal mayu abu muka kana uta sai be ko daiji be nure hay abos le mara bis darbe haye nure ka yechun ma yo kan maka namatin ka malaka har ganu te safu te malak yo kan eger gite mo ma wakat ergite jirta miti yo kan ban me ma chol bad bil nasrin ka fa Sis nasris grupi wala disim bedane bu wala ko ba miti fayu mazim me tani makana haba desu jam marta de miti angadiya si miti sikade sini nasu dab jede bara no ta brati si miti sikade ro ma ni nya si miti sikade maqaanama balleessuu jedhama mallaqa nama erguuna jechuun si malee ka jechuun wanta namni godhin goote yoo jettan maqaan nama balleessuudha. Ila abdii ansis ta'ee abbaa fedhe yoo ta'e haajaa biraatiin illee namaa hin dabalu namaa wajjin illee naasawan waa'ee oromummaa walitti qabna kanatti walitti fide malee ani isa namni haasaalaa dhufanallee jaaladhu illee amala koo keessaa hin jiru. طيب نقول سبحان الله كما لك مقاكتي ملك أنا متقون أعوذ بالله هاي مي ملك أنا مي مكان كلنا نيات نمون دي طيب نيات دو ما نيات دو تريك في كتي يعني يجون كافي يعني سيرجع نتفكر نيات نانجت مسكينة الجدعان يا ما قبل ما كانوا نتوشين يعني بقول ما قلتي حرام أنت وقالوا ولا متجاهل إيه ولا متجاهل كويس عندكم تجروا مرة هو أن سبيت شكجرة ركون نسرين ده ممكن ولا تبني عشان نركون ati maa jechuun yoo na argite lakkoo qaba maa akka nama yoo mallaqa na argite jechuun ish mushkila ayyoon si argelle sitti mee si arga maa mallaqa wati deena jaallattamoo si isin nama jaallatan qofa mallaqa argani maal koota jedhee si argare maallaqa maa ofii kan dalagachuu biyyaa bahe fakkaatu maal dagaa duraan dalagattee si gaa ish mushkila mallaqa nama erga amma waan gootu baay'ee galatoomsin jedha
maalifu abo baay'ee galatoomi mallatni wayituu nan geenne jedhe prank jedhan beekta takka jedhe wallahi takka jedhe laal maasha Allah aleyka maasha Allah aleyk pranki suudha jira sagaleen kee waraabamee jira anis kun viidiyoo gammatti ufuma waraabutti jira okay Abi berubah aku keranjut dewan kesini nafe. Osoo nama kayak nasri makasa wanita ni dubbet di mana aja nama aku borana. Maa jechuun namoo bar prank jechuun bar nama keessaa waa guruu jechuudha. Maa rakkoo qabama. Wallahi prank kesini godina la wanti badi abadumni. Maa jechuun waan badaa isaa maal dubbattaree maa maashaallah waan dubbanne ani ka jedhu maali abboo'e anasi ergee rakkoon qabuun jettu dabboo gasana galakkan hin beekut nammaan gowwaan akkanasa. Ada kamitan yang sopan dengan si dan kita nasi ergi jeda nabadi beri maman dengan nama kita jadi makan ya cuy. Hai malah kana mar gura ko kababo subhanallah jerat tak wa marafu baay'ee prank taate jirta garuu akka yaada kiyyaatti naayyuu hin taane beekta qajeelte ndin naarrifanne yoo ta'e viidiyoo kana gafura asumaan يلا